Ashama jaalatamtoota hordoftoota DidaTube akkam jirtanii fayyaa jirtanii jira galannoo waaqa hagayu nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ture obboleettuuwwan akkasumas immoo qashtoota jirtanii fayyaadha nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u anillee nagaadha waaqaaf galanni haa ga'u isin jedha obboleewwan kiyya egaa kara chaanaalii kiyyaa yoo dhuftani isin hunduu channelin kiya DidaTube jedhama DidaTube irratti subscribe gochaato akkasumas share like gochaato akka hordoftanii sin jedha boleewwan kiyya egaa mata dureen kiyya har'a waa'ee akkamitti dhiphina sammuu hir'isna kan jedhamu nu hunduu yeroo ammaa kan percentage dhibba keessaa kan percentage 70 guyyaa keessatti namni tokko osoo sammuun isaa hin dhiphatin noolu wanta fe'ee qabeenya guddaa isaa qabaatu wantoota adda addaatiin illee bashannanamu garuu guyyaa keessatti yeroo tokko lama sadii dhiphachuun isaa nafu namni kun kan qabeenya dhabdeetii miti kan immoo wantoota adda addaatiin illee dhabdeetii miti walumaa galatti ilmi namaa guyyaa keessatti haa ta'u guyyaa keessatti illee osoo hin ta'in yeroo keessatti illee dhiphachuu danda'a dhiphina sammuu kana akkamitti hir'isna obboleewwan kiyya kana kan amma irratti haasa'uu qabnu dhiphina sammuu hunduu ni dhiphanna anillee nan dhiphadha yeroo tokko natti gaati yeroo tokko dhiphina sammuu kana akkamitti hir'isuu dandeenya kan jedhamu kan irratti waliin haasofna kara wantoota torbaa kana isin fideetan dhufa wantoota torbaa kana isin fideetan jira akkamitti dhiphina sammuu hir'isna kan jedhamu irratti fakkeenyaaf inni tokko nama waliin walitti dhufeenya qabaachuu qabda kan jedhamu irratti waliin haasa'uu qabna jechuudha fakkeenyaaf namoota waliin walitti dhufeenya qabaachuu qabda jechuun maal jechuudha jedhame fakkeenyaaf ati yeroo ammaa kana kophaa kee teessatoo wantoonni adda addaa sammuu kee keessa wantoonni miliyoonaa ol jedhamu jechuudha sammuu kee keessa gad deddeebi'uu danda'a yeroo san sammuun kee ni dhiphata hin cinqamta gaa si galee kanaafuu kophaa kee amma taatu mana teessatoo cinqamuu dandeessaa dhiphachuu dandeessaa isa kana namoota adda addaa bira bilbilteetu jechuudha walitti dhufeenya qabaachuu qabda waliin haasa'uu waliin taphachuu qabda jechuudha yeroo san sammuun kee riilaaksii ta'uu danda'a jechuudha obboleewwan kee hordoftoota kee jechuudha kanaafuu inni tokkoffaa maalidha namoota waliin walitti dhufeenya qabaachuu qabda callisteetoo kophaa kee taa'uu hin qabdu callisteetoo dhiphina kee kophaa kiyyatti furmaata kennuu nan danda'a jetteetu jechuudha of foggaruu hin qabdu jechuudha ofitti taphachuu hin qabdu jechuudha kanaafuu namoota waliin walitti dhufeenya qabaachuu qabda kan jedhamu jedheen ayyaa inni tokkoffaa kan inni lammaffaa wantoota si dhiphisan jechuudha addaan baasuu qabda fakkeenyaaf wantoota si dhiphisan akkamitti addaan baasuu qabda tokkoffaa yeroo ammaa kana jechuudha wanti si barbaachisu jiraachuu danda'a wanti argachuu qabdu sun nan argadhe jetteetu jechuudha osoo yaadaa jirtu wanta san dhabuu dandeessa garuu wanta san yeroo biraallee argachuu danda'a jetteetu yaaduu qabdu yoo ta'u baate dhiphina sammuu keessaa gonkumaa hin baatu dhugaan sin jedha kanaafuu wanta san karaa baruutti dabarsuu qabdu waaqatu beeka itti darbuu qabde jechuudha sammuu kee of dhiphisteetu wanta ati fiddu hin qabdu gonkuma wanta takkallee fiddu jechuudha kanaafuu maalidha wantoota si dhiphisu san addaan baasuu qabdu maaltu na dhiphise maalidha rakkoon kiyya jetteetoo sammuu kee hojjechiisuu qabdu kana natti fakkaata didhiitti yoo gorsa didhiitti dhageessan jechuudha kanaafuu addaan baasuu qabda addaan yoo baaste wanti hunduu akka waaqa waan ta'eef isa kan sirreessuu ni dandeessite jechuudha inni sadaffaa rakkoo kee san hiriyaa jaalattutti wajjin mari'achuu qabdu sammuun kee yoo dhiphate hiriyaa jaalattuun jira yoo si cinaallee hin jiraanne bilbilaan
rakkoo sammuun kee dhiphate maal taate sin jedha hin bultaara akkana wanti akkana hin jiru yeroo baay'ee hiriyaan hin qabu hiriyaa san jechuudha akkatti dhiphadheetan jira maalan godhaa nan jedha bakka wanta ta'e yoo akkatti ittimu jechuudha maal jedha awwaas dhiphina sammuu keessa na baasee jirtaa dida baay'ee galatoominaan jedha kanaafuu hiriyaa jaalatu san isa waliin yaada kee ibsachuu qabda sammuu kee dhiphina keessaa bahuu hin danda'a hiriyaa san waliin haasa'uu dandeessa jechuudha kanaafuu dhiphina sammuu keessaa bahuudhaaf hiriyaan si barbaachisa har'a akka kana jechuudha obboleewwan kiyya inni arfaffaa immoo dhiphina sammuu yoo qabaatte tokkoffaa boqachuu qabda boqonnaa fudhachuu qabda rakkoon tokko rakkoo osoo hin qabaatin lafaa keetu sammuun namaa jechuudha maal ta'a ni dhiphata jechuudha boqachuu qabda jechuudha akkasumas immoo yoo boqachuu qabda inni lammaffaa immoo hirriba rafuu qabda callisteetoo sa'aatii 24 rafuu hin qabdu immoo kana beekuu qabda si galee galgala hojii eeffattaa sa'a 12 laxxattee rafte jechuudha hin raftaa boqonnaa gaarii fudhattaa sammuun kee ati dhiphattee raftee ganama yoo kaatu jechuudha inni sun gonkumaa hin jiru si bira jechuudha kanaafuu boqonnaa fudhachuun gaariidha inni lammaffaa hirriba gaarii rafuun gaariidha inni sadaffaan ispoortii hojjechuu sosochii qaamaa hojjechuu ispoortii hojjechuu qabda jechuudha akkasumas immoo dhiphina sammuullee yoo qabaatte jechuudha sirba yoo jaalatte sirba gaarii yoo sirba gaarii jechuun kan sammuu kee rifreeshii godhu jechuudha sigalee namoonni kinoo akkasumas immoo karaa amantaatti masmurii gaarii isa kana jechuudha kana dhaggeeffachuu qabdan kanaafuu akkasumas immoo sammuun kee yoo dhiphatillee bishaan qorraadhaan jechuudha qaama kee dhiqachuu dhiphina sammuu ni hir'isa jedhanii yaada obboleewwan kiyya kanan isin jedha inni shanaffaa immoo waan keessa jirtu san sirriitti hubachuu qabda jechuudha maal keessa jira jettee yaadu qabdu sigalee osoo qabeenya qabdu osoo mana qabdu osoo makiinaa qabdu lafaa kaatee yoo dhiphatte jechuudha kun jechuudha waaqafuu gaarii miti jechuudha abaarri hamaadha jechuudha kana beekuu qabda kanaafuu waan qarshii hin dhabne mana hin dhabne makiina hin dhabne ijoollee hin qabne lafaa kaatee dhiphachuun gaarii miti akkasumas immoo jechuudha ijoolleellee waa'ee manallee qarshiillee osoo hin qabaatin jechuudha hubachuu qabda jechuudha fakkeenyaaf qabeenya ati qabdu sun jechuudha hiriyaan qabeenya sii olii qabaachuu danda'a akkamitti qabeenya naa olii qabaate waliin hojjennee waliin jalqabnee jetteetu sammuu kee dhiphisuu dandeessa inni kun immoo jechuudha gonkumaa waaqni hin jaalatu akkasumas immoo namattuu osoo himtu wanta akkanaa sitti kolfa kana dhiisuu qabdu qabeenya qabdu saniin jechuudha callisteetu jiraachuu qabda waaqa kee galateeffachaa ta'u kana jechuudha galateeffachuu qabdi jechuudha inni jaaffaa immoo inni jaaffaa maal gochuu qabda kara waaqaa goruu qabda isa tokkoffaa kana garuu tokkoffaarra gochuun qaba tureeyyuu dhiifama waliin kara waaqaa goruu qabda kara waaqaa goruun tokkoffaa dhiphina sammuu kee hir'isuu hin dandeessu gonkumaa si galee jechi waaqa maal jedha si takkaata hin cinqamis sin jedha qabeenya qabdu sanitti gammadi sin jedha jilbiiffattee too harka kee akkatti ol qabdee too waaqa kadhachuu qabda waaqni samaayirra gadi si ilaala waan ta'eefu dhiphina keessatti siif hir'isa jechuudha kanaafuu bakkuma jirtanitti waaqatti goruu musliimni karaa amantiisan ክርስቲያን ከክርስቲያኑ ማሳት ይችላል ጅልቢፈቴቱ ዋቃ ከታችሁ ቀባ ባኢናን ዱጋ ዱበችውዳ tokkoffar isin godhun qabale tureeyyu dhifama waliin kara waaqatti goruun gaarii isin galee waaqni jechuudha dhiphina keessan san isinirraa akkatti gate jechuudha akka saamunaa tokkotti ofirraa dhiqatanii ofirraa gattan jechuudha kana beekuu qabdan obboleewwan kiyya inni
Jaaffaa fayyummaa qaamaa keetiif of eeggachuu qabda. Fayyummaa qaamaa keetiif jechuudha. Yeroo tokko obboleewwan kiyya fayyummaa qaamaa jechuun duratti akkuma isinitti himee ispoortii adda addaa akkasumas illee jiimnaaziyemii adda addaa hojjechuu qabdanii. Even if garaan kee yoo borcii qabaate jechuudha. Inni si cinqabe inni jechuudha ina sammuu sitti fiduu danda'a dhugaas hin jedhaani lafa kee akkatti haasa'uu hin danda'u maal sitti akkaateerii akiyya tokko jiraayyuu garaan isaa jechuudha borcii ta'etu garaan cinqabeetan jira dhibbadheetan jira naan jee didittii dhibbadheetan jira naan jee maal taateen jee garaa kee kana yooman hir'isa jedhaatu jechuudha halkanii guyyaa waan ani ittiin duraan jechuudha halkanii guyyaa ispoortii hojjette. Ispoortii hojjetee karaa hojii kiyyaa unqaloo jechuudha. Abuu sammuun kiyya akkamitti akka rifreeshii ta'u akkamitti isinitti himaa. Rifreeshin ta'a jechuudha bakka baay'ee nan gammade jechuudha bakka. Kanaafuu inni illee ispoortiin waliin hojjeta. Garaan isaa dhugaa dubbachuudha. Borcii hir'isuudhaaf ji'a akkana isinitti fudhata. Bakka inni illee sammuu keessan isin cinquu danda'a. Kanaafuu akkuma ta'e jechuudha garaa sana ofirraa fixee mucattiin shanqaaxaa taate jechuudha. Amma zanaa jedhee wannoodha. Inni illee borciin illee jechuudha akaakuu kana keessa jira jechuudha. Kanaafuu ispoortii hojjechuun sosochii qaamaa hojjechuun dhiphina sammuu kee ni hir'isa jedhee yaada. Inni torbaffaan gargaarsa gaafachuuf duubatti hin jedhin jedha. Inni dhumaa jechuudha. Gargaarsa gaafachuuf duubatti hin jedhin jedha. Fakkeenyaaf rakkoo qabeenyaa rakkoo qarshii qabaachuu dandeessaa. Rakkoo uqubii ofirraa qabeessuu dandeessaa. Fakkeenyaaf torban uqubii yoo darbitu biyya keenya Itoophiyaa keessatti uqubiitu nama godha waan ta'eef jechuudha. Inni sun yoo sin guune sammuun kee ni hir'ata. Sammuun kee ni dhibbata. Dhugaas rakkoo qarshii yoo qabaatte ni dhibbata. Kanaafuu callisteetu amma dhiphattu gargaarsa gaafachuuf duubatti jechuun qabu. Gargaarsa na gargaaraa jechuu qabdu. Namoota biraa namoota qarshii qabaatan san namoota si gargaaruu danda'an san gaafachuu qabdu jechuudha. Si galee kanaafuu inni kun yaada guddaa qaba. Inni dhumaa maal jechuus hin barbaadeeti yeroo ammaa kana dubartoonni biyya Arabaa jirtan ispeeshaalii dubartoonni biyya Beerut jirtan I know kaleessa informationii wayii na bira ga'ee jira. I know passportiin expired date isin jalaa ta'ee jira. Baay'ee dhiphachaa jirtanii. I know madaamoota keessan waliin wal lolaa jirtanii obboleewwan keenya amma biiftuun iftutti jechuudha. Amma biiftuun nu bariitutti maal gochuu qabdanii obsuu qabdan. Obsi gaariidha isiniif. Biyya ormaatti jechuudha obsa yoo dhabdan alatti isin gatan. Kanaafuu bakkuma jirtanitti jechuudha madaamii keessan jechuudha osoo waliin lolin paaspoortii keessan achuma teessanii ta'u jechuudha onlaayiniidhaan akka haaromsatan isin jedha. Onlaayiniidhaan jalqabamee jira waan ta'eef kanaafuu obsa qabaadhaa obboleettiiwwan teenya. Biyya Arabaa ispeeshaalii biyya Beerut keessatti rakkoon guddaa uumamaa jira. Lammiileen keenya gadi harcaa jira. Lammiileen keenya ba'ee rafaa jira. Maaloo obboleewwan kiyya obboleettiiwwan tiyya isin hunduu obsa qabaadhaatii wanti hunduu amma sirraa hojjeta jechuudha. Imbaasiin achi jiru yeroo ammaa kana imbaasiin hin beeku garuu waan hojjechaa jiru hin beeku garuu waan hojjetu natti fakkaatu garuu lammiileen keenya jechuudha dhiphina guddaarra jira waan ta'eef mee bakkuma jirtanitti isin hunduu jechuudha karaa waaqatti goraati obsa qabaadhaa. Biiftuun haa bariitu akka kiyyaatti akka didaan isin gorsutti jechuudha obsa qabaadhaa isin jedheetan isin gorsu jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya sagantaan kiyya haga ammaatti isinitti kanuma baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakkuma jirtanitti fayyaa argadhaan isin jedha. Kanaafuu namoota biraatiif viidiyoo kana sheerii godhaayi gorsa adda addaa raankii adda addaa qoosa adda addaa isiniif fida gorsillee nama fayyada yeroo hundaa qoosuun baay'ee nama nuffisiisa isinillee na nuffisuu isin nuffisiisuu danda'a waan ta'eef dhiifama waliin baay'een isin jaaladha.
viidiyoo kee kana namoota biraatiif sheerii godhaa. Subscribe akka godhan namoota biraatiif sheerii godhaa. Laayikii godhaa. Na gargaaraa. Na bira dhaabbadhaa. Oromoon kiyya walaa gargaaru walitti hirkannu waa'ee biyya Arabaa beeku kan jedhamu kana jechuudha. Paaspoortii akkamitti akka haaromfamu jechuudha. Mee ejensii hiriyaa kiyya tokko nan beekaa achi keessa imbaasii keessa kan Itoophiyaa keessa akkamitti akka haaromfamu kana jechuudha. Gaafadheetan viidiyoo biraa isin hojjedheetu isin dabarsan isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Horaa bulaayii torban gaarii isiniif haa ta'u. Galgalli kun jechuudha immoo halkan gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha isin jedha. Tolekaa nagaan naan jedha. Edittiin asirratti ejjetti sheerii godhaa isin jedha. Ciao.